waggaa erga TikTokii dhufte waggaa torba mosaddee waggaa torba keessatti geemii isin takkittiin qabatte maaltu ummata guba hoo maaf isin guba ka barbaade haa kennuu fi ka barbaade haa dhiisu namni Ameerikaa taa'ee geemii taphataa hin jiru Ameerikaa taa'ee geemii qabatee taphataa hin jiru gugurdaa mee feemasoota warroota gugurdaa leevili 40-50 qaban guyyaa irraa leenca 30 kennaa oolan geemii taphatanii bar ka Oromoodhaa garuu sadaqaa haa caalu jennaan haa abaasu ammoo ka isii keessaan adda jechuudha ka isii keessaan adda isin biratti jechi takkittiin isin jette akkana gootanii torbee tokko qabattanii fuutanii sagalee hin taane irratti hiitan suuraa isii ka isiin kaleessa jetteef ka isiin hadha jette walirra hiitan ka isiin sagalee asiin dura manaanan baasu maal nan godhu isiin isaaf jettee wayii fuutanii gubbatti hiitan Amin jettee isin irraa fudhatte gadi baatee deebisin hin deebifne isin jalan dubban amin baganaan jedhan jettee isin jedhifte intaloon beeruuti takka amma maal irraa rakkatte hoo wanni isin irraa rakkatte maal inni wannummaa isin sa'a 24 makii bishaan isin nyaattu makii midhaan isin nyaattu makii intaloo beerii jedhan takka jechuudha midhaan isin nyaattu makii bishaan isin gara gadhuddu makii shinti beetiin isin irra teettu makii algaan isin irra ciiftu makii sa'a 24 suurama makii ta Facebook irra dhuubaa oolti makii maali hoo makiin indee hukkubii wayii wali galtanii tasirraa nyaatte qabdi gadi nuu baasii ka maal godhuu gubat maal godhu sa'a 24 canna qabda mallaqa wayii ka wali guurtanii makii nyaatte qabdi indee gadi baasii ka maal godhuuf canna qabda maal godhuuf dhibamtan indee bar rakkannee bar dhibamnee bar haa jiraattu ilmoo gandaa dhiisaa akkaawunti osoo maal gubaa ooltanii mi 88 illee gubdani mucayyoo sagalee isiitiif feemasa footoo suuraa isiitiif feemasa hadha suuraa makii yoo maxxansite laayikii 6,000 ol argatta sagalee isiitiif feemasa fuula isiititu feemasa jechuudha nama rabbiin kaleessa fuudhee ol xallazee tamma isin tuffattan tan gabaabdu jettanii isin tuffattan tan rabbiin si'ii dheeraa kan argite si'ii dheeraa si'ii foon kiiloo 50 ol baadhatee deemu si'ii lafee kibdatiin isii kiiloo 100 ol baadhatee deemuu fi si'ii ammoo qadhaa dheeraa kana rabbiin fuudhee irra ol dabarsee jechuudha isii ati tuffattu tana waan aga gumaa xeefii tan xeefiin illee bar waan xiqqootu iyyuu jechuudha argitanii gumaa xeefiin garuu waan xiqqoodha xirratti isiitii fi faayidaa isii ni beektanii jechuudha isin galee xirratti isiitii faayidaa isii ni beektanii bar namni foon qabaatee fi miti bar dheeratee fi miti bar furdataniif nama qurxatan qadhataniif nama hanqatan jetti Oromoon waan dikkoo gumaa gatee fi santuyyuu sammuu si ol qabaa jechuudha gabbaatee isin hin arrabsitu isin jalan dubbattu waa isin hin jettu ka hiikerraa hin haasoftu ka hiikkaterraa hin haasoftu yoo isin waliin kolfita yoo isin waliin taphatte malee leesh jireenya namaa qosoqqostan leesh jireenya namaa goroggortan miskiinni gandaa haa jiraattu dhiisaa yaa akii irraa dhaabadhaa kalas gaafa isin rakkattee ilma ofiitii waliin asirra dhufte waa takka ittiin kenninaa biloo godhaa jalaa baafadhaa gaafa rakkanne ilmoo guddifachuu dadhabne jedhan osoo isin kaayiroo keessa jirtu yoo dhalte anuun guddisa ilmoo osoo isin an kaayiroo keessa jiru yoo isin ilmoo dhalte anuun guddisa ilmoo rakkoo takkan qabu marqaaf dinnichaa ganama galgala naffee biran dartu ilmoo anuun guddisaa biyan wallaahi billaa ilmoo anuun guddisaafi itin rakkatin ati habiibtitii geemin isin taphatteetiin ilmoodhaan dhaltee guddiftu tokko illee hin jiru geemin isin taphattee ilmoodhaan dhaltee guddiftu tokko illee hin jiru kanaafuu yoo ati rakkatin dadhabdeetiin jettu yoo asii gara biyyaa gad argiteetiin jette habiibii kiyya dachii baalee irraa baate ilmi jechuudha argite ilmi ilma baaleeti dhalatus jechuudha intala baalee yookaan ammoo ilma baaleeti si galee baalee waamama ilma baaleetiin waamamaa jechuudha diqqaa guddaan baalee dhiiras ta'ee dhalas ta'ee quufatu biyyaa baasa malee beelli biyyaa baasu hin jiru nama baalee quufatu biyyaa baasa quufa oovarii ta'etuyyuu dhiiraa dhalaa baalee biyyaa baasa malee beelli dhiiraa dhalaa baalee biyyaa baasu hin jiru dachii baalee keessa gaddeemmi iyyaafadhu barbareen achirraan baane hin jiru shonkoorri achirraan baane hin jiru bunni achirraan baane hin jiru dachiin baalee waan ol hin biqilchine hin qabdu jechuudha waan ol hin biqilchine hin qabdu dachiin baalee waan isin ol hin biqilchine qamadiin isaaniitu maqaa qaba garbuun isaaniitu maqaa qaba jechuudha quufatu biyyaa baasa ka karaa asiini karaa bishaaniitti bahaaratti dhumatus ka biyya arabaa keessatti rakkatus quufarraa biyyaa bayan malee beelarraa biyyaan bayan ka isaaniitu ka biraa guddisaa jechuudha
canaan isaaniitu carree biraa miicaa jechuudha. Carreen isaaniitu canaa biraa miicaa jechuudha. Si galee dadhabanillee yooma asitti guddisuu dadhabanillee fuudhanii gara biyyaatti ergatanillee akka barbaadanitti guddifatan akka barbaadanitti jechuudha. Beelli dhiiraa dhalaa biyya baalee biyyaa baasu hin jiru. Si galee beelaaf rakkatanii dheebotaniitiin sadaqaa tiktokii irraatiin guddifatanii hin jiru. Si galee eega harkaa qabaatan jechaaf itti fayyadaman malee. Bar namni bar feemasa biraa bar VIP algaa irraa kanfalanii ka amaaraa kana bar algaa irraa kanfalanii waa hunda irraa danda'anii ka tikkeetti xiyyaara irraa danda'anii biyya biraa irra deemee viidiyoo hojjetee viidiyoo daqiiqa takkaa irratti bar sheeriif laayikiidhaan namni jala dhaabatee viidiyoo daqiiqa takkaa irratti Itoophiyaa miliyoona takka shaqqallatee deebi'a bar bashannanee jechuudha algaan VIP irraa qabame. Keenna kun diqqoo ol guddate taanaan mataa keessa gadi. Diqqoo ol guddannaan sadaqa. Diqqoo ol wanannaan sadaqa bakka. Maali sila balaa nagana taate maali qiyaamaa nagana taate maali inni gana xiyyaara irra bararuudha ta'etti gana xiyyaara irra bararuudha ta'etti jechuudha gana kaayiroo naa baddu kaayirootu mataa gadi qabe gideen biyya kanatuyyuu biyya garanaaf garanaan sochoone taate malee ganaadhaas hin jedha bar ganaa xiyyaara irra bararuudha ta'etti ganaa jiraachuudha ta'etti. Jaarsa moo jaarsa dayyuusa itti neerumne jechuudha. Jaarsa dayyuusa jaartuu fi xiqqaanfatutti neerumne. Duba dhiirri si koomandoo ammoo jechuudha. Dhiirri si koomandoo dubartii itti gammaddee fi dubartii irraa gammaddee faarsiti malee akka fooyyeen dhiirri teenna dubartiin faarsitu. Akka fooyyee osoo ati maal gootee fi sangaa feete qabattee mana feete qabattee qabeenya feete qabattee hidhatte dhiirri si koomandoo dubartii irraa gammaddee qofa faarsiti. Dubartii irraa gammaddee fi dubartii garaa isii geette qofa faarsiti. Homa barbaadde osoo ati gootee fi viillaa feete osoo ati qabattee hidhatte dubartii irraa gammaddee fi dubartii irraa haayaan isii itti tole qofa faarsiti. Homa barbaadde osoo ati gootee fi jechuudha. Dubartii haayaan isii irraa tole qofa. Dubartii kabajaan isii irraa tole qofa faarsiti. Malee marka guyyaa takkaatiin ni miti dhiirri si komandoo ka dubartii faarsitu. Irraa dhabadha jireenyuma ofii haa jiraattu baqa. Feetan fooloolleen godhinaa. Feetan jireenya isiillee jalan deemna jireenyuma ofii haa jiraattu dhiisaa baqa. Maal sila ol guddachuu dhoggitanii bara. Ol wanna jennaan akkaawuntii dhabirratti. Amma yaa Allah yaa Kariim jettee hiixattee muyyattiin tuni gaddi tana miliyoona seente. Miliyoona seente san kabajattee hin kabajanne bara. Namni kuma dhibba kabajata. Namni kuma dhibba shanii kabajata. Muyyattiin sun gammachuma ofiitiin attaantamii kun onlaayinii irraa buuftan. Ji'a sadii dura irra gubate. Ji'a sadii dura irra gubate akkaawuntiin kuma dhibba torbaa wayii. Kuma dhibba torbaa wayii. Ammallee ji'a sadii dura akkaawuntii miliyoona gaheetu irra gubate. Waggaa tokko keessatti bara akkaawuntii 10 irraa gubate. Waggaa tokko keessatti akkaawuntii 10,000. Baga jedha kottu bayi. Kophee kottu dhalcha harreedha kottu bayi diqaala. Baga jedha konkaan. Anni dhiirri tokko jechuudha rabbii yaaqadhe ka gizee akkana ollaalan jechuudha. Dhadhaan kanniin keessa gadi yaa'u akka beeraa jechuudha. Baga jedha jala kana taa'e. Lobo caamiin kun. Gizee akkana silaalan dhiira jechuudha rarraafattee ofirraa qabda galata rabbii. Tubboo san baadhatanii deemuun bar dhiira nama hin fakkeessitu bar dhiira jechuun dhiira hojiidhaa fi dhiira tagbaariiti malee. Baga jedha jala kana taa'e. Mee si nama ollaanii kanarraa haa badduu kaa. Mee nama sii daawwatu haa dhabduu kaa. Guyya malamaan kaleessumaa fadha ollaanii irraa bu'uu isii tuttuyyuu annaa jaba isin maanumaa buute ollaanii gubbaa. Isin rakkadhaa. Warri akkaawuntii fooloo kuma takka qabatanii waggaa tokko zoortan rakkadhaa. Warri akkaawuntii fooloo kuma takka qabatanii waggaa takka zoortan rakkadhaa. Warri gizee laayivii seentan ofii bichaa of daawwattanii baatan rakkadhaa. Warra sun rakkadhaa. Gizee laayivii seentan ofumaa bichaa akka nama of argaa keessa uf laaleetiin baheetitti baatu rakkadhu.
warri gizee ati dubbatte sagaleen tante nama lama bira achi hin tarre rakkadhu nama dhibba takka bira achi hin tarre rakkadhu malee isii maaltu sii rakkisa wanni sii rakkisu maal inni maaltu sii rakkisa jaarsi miliyoona tokko tuqaa meeqa qaba akkaawuntii biraa kafee fooloo 400 qabdi akkaawuntii ka biraa ka fooloo 100 qabdi inni ka 100 wayii qaba 200 qaba akkaawuntiin 55 bar garuu gochoota isin gootantu nama dabbara malee wantoota isin daladdantu nama dabbara malee maqaa oromoodha jettaniitiin maqaa oromootiin shakkalataa maqaa oromootiin gurgurataa maqaa oromootiin bitataatiin waan isin daladdantu iyyuu nama ajaa'iba malee jechuudha bar akkaawuntiidhaa miti bar akkaawuntii 8 qabdi isin mataa isinitti ka 300 ka 400 wayii qabdi ka 200 wayii qabdi jechuudha jaarsi ka miliyoona takkaa qaba ka 100 jira ka 250 akkamitti jira jechuudha ni beektan isin maqaa isaatiin banattanii ka fooloo 100 meeqa qabdantu jira sigalee gatii kana ta'eefi isin rakkadhaa malee isin hin rakkattu akkaawuntiidhaa miti ka nama rakkisu bar gocha nama deddeebuutu nama rakkisa anama waan kana baruun barbaada akka nama takkaatitti akka ciccittuu miidiyaa takkaatitti jechuudha sinigalee baruun barbaada maaltu jira maal inni wanni mucayyoon tun gooteetiin agana hunda oromoon tukuratii irra keette maaltu jira namni tukuratii irra kaa'e maaltu jira mallaqa wayii ka karaa waraana adda bilisummaa oromootiin guurame nyaatte mallaqa wayii ka karaa waraana mootummaatiin guurame nyaatte birrii nama dhuunfaa wayii nyaatte waraana mootummaa keessaa baate moo waraana adda bilisummaa oromoo keessa turte achi keessaa baate hicciitii waan kanaa baruu barbaada baran akka nama takkaatitti hicciitima waan kanaa bicha baruun barbaada walla sammanna dhiphisu jira maaltu jira isin geemii qabannaan isin geemii qabattanii jennaan jedhanii dheengadda balaan dhaabateetiin maaltu jira mara waan jiru kana meenaaf himaame maaltu jira baruun barbaada dhiifama wajji itti dhiisa akka akkaawuntii isiidha dantaadha itti dhiisa hillimaa jedhu maaltu jiran jedhaa bar mee warroonni jireenyi isii gaafii isinitti taate maaltu jira himaame gara warra dhalattitti illee gaggara gallaan warra guyyaat keessaa riippoortii jechuudha riippoortii ji'a tokko ol dura irra godhan laal ji'a tokko ol dura jechuudha riippoortii ganama galgala irra deebanii irra godhaniin bar guruppii hidhamee jechuudha riippoortii saniin irra gubate bar malee kuwaasii isiin kaleessa televezyiinii irra qabdee agarsiiftee miti maali kuwaasi marra qabaniitiin akka barbaadanii viidiyoo waraabanii gallakkisaan jiran ijoolleen kennu. Addunyaa rabbiin isaan haa maal argaan jirtani bar kuwaasi bar irruma qabanii televezyiinii irra qabanii yoo ta'eyyuu warning akkaawuntii itti kenna maali walli ilaalutti hin jiru yoo ta'eyyuu warning akkaawuntii itti kenna malee irratti hin gubatu yoo ta'eyyuu warning akkaawuntii itti kenna si galee maali wanni ati godhaa jirtu kun waan seeraan alaati jedhee warning akkaawuntii itti kenna malee irratti hin gubu osoo dura warning akkaawuntii qabaate fakkeenyaaf amma warningiin kun lamatu jira jechuudha tiktookii kana keessatti tokko live warning jira kan akkanaan direct warning sitti fitu live warning tu jira jechuudha liivii kana osoo akkanatti taa'u warning kasi kennu jira sun amma maal si godhe irra deddeebee osoo si kenne tiktookiin kan keen gubatu gina moo akka lamuu deebitee laayiviin seenne si dhogga malee warningiin asirratti deddeebinaani lamuu akka ati laayivii kana hin seenne si godha garuu akkaawuntii warningiin ammoo porofaayilii jalatti waan diimaa agarsiisu suni akkaawuntiin kan kee hiree gabaabduu qabaachuu sitti agarsiisa akkaawuntii warning porofaayilii kan kee gaditti mataa viidiyoo kan keetiiti olitti maqaa kan kee gaditti kasi agarsiisu tiktookiin kan kee hiree gabaabduu qaba wanni ati poosti gootuu fi wanni ati hojjetaartu sirrii ta'uu dhabu kaampaanii tiktookii biratti sitti agarsiisa muyyattiin tun kana hin qabdu warningii hin qabdu laayivii adabeen beeku waa takka godhee hin beeku guyyi bar waan oovarii tareetu guyyaa takkatti onlaayinii gubbaa buusee bar waan oovarii tareetu iyyuu guyyaa takkatti onlaayinii gubbaa buusee rabbiin addunyaa akiraa isaan haa gubu ara warroota hinaaftota isaantu kennaafi yoo geema taphatte isaantu kennaafi maaliif jalaa guban wallahi dayyuusota wallahi insha Allah ka micayyoon tikteekii hedduu qabdeerane akka atuu baante wanni kun isiin daangeessu mucaan isiillee
mucaa ariifa mucaa galee fi rabbi warra TikTokiin isin hin daangel fuubarra abbaa Abdalla bar TikTokii ma yoo xiqqaate kakuma 300 qabdi kakuma 200 qabdi kakuma 400 wayii qabdi jaarsi akkas qaba akka TikTokiitii miti bar gin maal inni rizinii waan kanaa maal inni bar gaafii natti ta'a bar wanni isinii waliin beeku osoo jiraateeti anis afaan ittiin dubbadhu hin qabu maaltu jira bakka waan kana maaltu jira wanni isin Oromoodhaaf fixachuu qabdi alalaan wanni firoo isin kajedhu isinii kan kaltee isinii fixachuu